Waaqayyoon nama ta'uu amantaa? Waaqayyoon nama ta'uu? Waaqayyo nama jechuu moo akkam naan galle nu? Waaqni nama ta'uu waaqni hinduu jettee amantaa jedha. Isin duras walii haasofne waa hundaa walii gallee bar. Waaqni hinduu lakki. Maa egaa akkas taate waaqni hinduu islaamni waaqa hin duune waaqa amantaan hin jijjiiramne kan hin nyaanne kan hin dhuyne kan hin mul'anne waaqa isaa. Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii jedhee waaqa isaa kiristaanii ergamaan jedhu eega gartee kanneen sii galee maal achi keessaa ta'e saree. Jechuun beektaa akka itti amanetti akka beekumsa kiyyaatti hin qabadda malee akka silaa akki itti qabamee fi akki itti silaa amanam gargari waan ta'eef akka silaa kasirrii sanitti fudhadhee san itti amanuu jira jechuudha. Okey, ati fadhuma keetiin deemta malee fadha kitaabaatii miti jechuudha. Fedha kitaabatis ta'ee fedhi kitaabii bar rabbiin jenne guyyaa dhalatu nama tokko itti dhufee ati gurbaa dhaltaa gurbaan keessunis fayyisaa jedhama. Fayyisaa sababa saniititti bakka sila kara rabbii kan ta'u ta'e inni kan rabbi ta'u ta'e akkamitti dhalatee rabbi kan dhalatee too du'ee ka'uu miti jechuudha uumama nama hundaati waan ta'eefu. Amma si dhufanii ati amantiin kan kee islaamoo kiristaanaa sin jedhan maal jettaarree? Jechuun ani akka kiyyatti kiristaana kaa. Maal kiristaanii akka keetii amanu hin jiru kaa hin jedhamu akka keeti malee kun kiristaanummaan akkana amanu hin jiru biyya lafaarra. Akkamitti amanan duuba? Hin amanan kiristaanii Yesuus ilma waaqayyooti nuuf jedhee du'ee gooftaadha waaqaasi gartee nama nuute kana jedhanii amanan. Jechuun ilma waaqayyooti sirri ilma waaqayyoo akka itti jedhamu sababa abbaa hin qabne hafuura qulqulluudha waan dhalate san abbaasaa waaqayyoo ilma waaqayyooti sirri. Yesuus ilma waaqayyooti? Ilma rabbiiti. Okay, rabbiin ilma qaba ilma eenyurraa dhalche? Jechuun ilma rabbiiti akka itti jedhame abbaa irraa dhalate osoo hin taane hafuura rabbiitiin dhalate jechuudha. Dubbii rabbiitiin uumama rabbiiti jechuudha. Ati ilma seexanaati moo ilma waaqayyooti? Ilma rabbiiti ilma waaqayyootiinis ilma seexanaati mi? Abbaa jechuun eenyudha? Ati haadhaa fi abbaa kee hedduu argamtee abbaas ni qabdaami? Ayaa. Duuba jechuun siif Yesuus maali garaagarummaan Yesuusis uumaa rabbiiti ilma rabbii yoo gara siin ta'e atis anis uumaa rabbii taane maa garaagarummaan ree? Garaagarummaan ani fi inni qabu jechuun ani kan inni dhaladhe kan walqunnamtii saalaa haadha fi abbaa irraa sanirraan kan ka'e ammaas inni hafuura qulqulluu waan qabuuf gara ergamaa rabbii kan ta'e gara rabbii kutee kan rabbiin jaalatee ofitti fudhatee jechuudha garaagarummaan kiyyaaf kasaa. Godhamu okay san waaqa taasisti? San waaqayyoon bira fudhateef abbaa malee haadharraa dhalateef waaqee san taasisu maali aboo maal si wajjin uuma Adam biyyarraa abbaa malee waaqayyo argamsiise atis haadhaaf abbaa hedduu si argamsiise ati haadhaaf abbaa hedduu nama meeqa kan wal fuudhee bishaan isaanii san ilmoon arganne jira moo hin jiru? Jira. Ati toloosaa kana eenyutu gartee osoo fadha waaqayyootiin toloosaan dhiiraa ta'u hin jedhin bishaan haadhaaf abbaa keessan dhiira hin ta'a? Hin ta'u. Yesuus Kiristoos haadharraa dubartiirraa dhalatee mi? Ayyaa. Eessaan dhalate? Eessaan dhalate? Eessaan argame? Eessaan gadi ba'e gadaamee isaa keessaa? Karuma silaa uuma rabbiin duraan uumen ba'e karuma silaa akkaataa ilmi namaa ittiin uumamuun uumame. Atoo eessaan baate achumaa mi? Achumaan yaa. Waaqayyootu Maryam waaqayyo achiin baafte moo nama? Achiin baafte moo? Yesuus Kiristoos achiin baafte waaqayyo wayii isin dhalte waaqayyoon bar ka mul'atu ka harkamu ka ijaan laallamee harkamuu ka namni dhaleemi. Akkasi goobas. Kanaaf Yesuus Kiristoos siif maali reete amma? Anaaf moo? Anaaf ergamaa rabbiitii ilma waaqayyooti jechuudha. Maa ilma rachee oolte ilma waaqayyoo ati ilma eenyuuti ilma seexaanaatiiti? Ilma namaati ani. Yesuus ilma namaati moo ilma namaati miti? Ilma namaati ittiin jedhu barnarraa fudhadhu akki. Yesuus an ilma namaati yoo jedhe yoo? Inni moo? Si kan nuu ragaa?
Naa kennee. Wangeela hin qabdaa fira. Moo ijaanin si argisiisaa koo itti qaqqabee wangeela. Naa agarsiisa hin qabu anoo. Argisiisa ishee. Kuyyuu ilma waaqayyooti atis ilma seexanaati miti ilma waaqayyoo jedhina arraa. Yohaannis 8:43 agarsiisaa qoy. Kunooti amma si argisiisa iyyee. Akkasuma naaf sime. Kunoo. Okay, bakkaan itti maree tana dubbisi. 39 jedha Yihuudoonni immoo. No, kana bakka sana laal. Bakka san irraa kunoo laal 40 laal bakka san argita. Hedduu mul'atu meeqa? Ani dubbicha kan jedhu kana dubbisa ka. Ani dubbicha isa Waaqayyo irraa dhaga'ee isinittis himeera. Innis garuu an nama. Isin garuu. Isin garuu an nama akkasii ajjeesuun barbaaduu Abrahaam. Akka kana hin hojjenne isaanii jedhee jedha. Yesuus Kiristoos ani eenyu jedhe? An nama. Nama jettee fudhattu duuba? An nama san akka ajjeestanii jedhe malee barre an nama akka barreeffamaatitti baruuf hin baanne inni. Akka jedhe Yesuus Kiristoos ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhageessinitti himee jira isin ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii jedhe obboleessa koo. Afaan Oromoo sii galee? Naa galee. Yesuus siitu Yesuus irra Yesuus beekamoo Yesuustu sirra of beeka. Yesuustu narra of beeka. Goobas haadha isaarra Yesuus siitu beekamoo qaama biraatiitu beeka. Yesuus harmee isaarra ati ni beektaa? Hin beeku. Goobas Yesuus ofii isaati ani ilma namaatii jedha. Ayyee. Kanaaf Yesuus Kiristoos ilma namaati jedha. Atis ilma namaati. Adam ilma namaati moo namaa miti? Adam uumaa rabbi uuma namoota baanta kan nuti irraa uumamne. Nama moo namaa miti? Nama uumama namaati. Namarraa dhalate? Namarraa hin dhalanne. Maalirraa dhalate? Suphee addaamirraa uumame. Maal ta'ee uumame? Bineensa ta'ee uumame moo nama godhe Waaqayyoon? Nama ta'eetu uumame. Goobas Yesuus Kiristoos namarraa dhalate. Namni maal dhala? Dubartiin maal deetti? Waaqa deetti moo nama deetti? Nama deessi. Yesuus nama moo namaa miti ree? Bar namaa nuti namaa miti namarraa akka namaa utaanan bar yeroo duraatiif kan dachii tanarra deemee ilma namaa barsiisa ture. Wanni inni barsiisa ture sun ergama rabbiitimi sanirratti sin kaanne ba'a. Beekee walii galee bar. Yesuus amma gartee ati qofaame kelma Waaqayyo taate. Namni dubbii Waaqayyo hunda fudhatee abboomii Waaqayyo fudhatee Waaqayyoof ajajamu hundi nama Waaqayyo ilma Waaqayyo jedhama akka wangeelaatti. So waan jedhe Yesuus Kiristoos nama ta'uu kunoo Yesuus ergamaa ta'uu wangeelaa jedha. Yesuus akka Waaqa qabu maal keessaa qabdaree Yesuus akkuma Islaamaa kun itti amantaati. Waaqan jechuuni ergama jettaani nama jettaani ani kiristaana maa ofiin jetta kiristaana kan jedhu wangeelaa hin jiru. Maa daftee jalaa jedhe gaafa kaanillee garteen. Anis bar ilma rabbii isatti nama hin jenne ergamaa rabbiiti ergama inni dabarsu saniif fudhadhee waan rabbii jedhu san. Ergamaan kan keenyu. Yesuus Kiristoos gaa. Waaqni kee ta'u. Rabbi gaa. Rabbii kam? Rabbi isa dachii fi samii uume. Okay. Yesuus Kiristoos an ergamaa keetii mitiidha kan saba Israa'el duwwaadha. Ergamaan kee Nabi Muhammadeeti. Ragaasii kannu? Kan Itoophiyaati miti jechuudha moo naan galle sirratti moo ka Afrikaati? Addunyaa kan laallatu. Wangeela dubbistaa qoy. Wangeela Maatiyos 15:24 si bana. Hin dubbista akkuma amma dubbiste kanatti qoy kuno. Wangeela Peenteen wangeela hin didanii beektaan biraa bala miliqani. Wangeela Maatiyos 15:24 dubbistaa kuno.
si garsiisaa hin dubbistaa qalamatti godha. Okay. Kuni maal jedha lammata ture wanni kun wangeela maalii jedha? Qoyme. Hedduu bara akkaan dubbifamutti hima. Ifin godha. Maal jedha amma? Wangeela Maatiyos 15 moo? 15 jedha kaabbo. 15 akkasuma. lakkoofsa meeqa kun lakkoofsi kun laalas meeqa lakkoofsi kun? Lakkoofsa 24. Dubbise yeme. Eenyu fakka ergame Yesuus? Inni immoo deebisee ani warra akka hoolotaa karaa irraa gara goranii karaa irraa goranii mana Israa'eelii badan duwwaaf malee hin ergamne jedha Yesuus Kiristoos. Dubbisa kun irra deebi. Ayye. Abu Muaz. Ayye. Tola isaan kun amantii isaa maali adura? Maal jetta? Tola isaan kun amantii isaa maali adura? Ortodoksiidha. Ortodoksiidha. Kiristaanuma ortodoksii. Ortodoksii innoo waaqa jedha akkamitti har'a tola isaan kaadere? Dide har'aa miti yeroo iddoos ture. Dide jechuun hin jirure waaqa kan jedhuutu hin jirre. Sinitti argisiisuu ani kan waaqa jedhu. Fidi Yesuus waaqa kan jedhu yaa waliin ortodoksii pheenxee taana. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko baafadhu. Okay. Dhageessee toloosa akka jiru dhageessee yoo okay Yesuus ani waaqa kan jedhu yoo baaftee ani gartee takka maal ati orto pheenxeemi? Pheenxeen ta'a. Toloosaa naa dubbisu yoo waan akkas ni jedha toloosaan naan jedhe waliin waan ni jedhe yoo hin jiraanne islaama taata. Nan ta'a waan dhugaa irratti. Hayyee dhaggeeffadhu. Iyyuun hin barbaachisu kallattumaan ani waaqa hayyee. Modin already leave? Yeah, they left. To where? I don't know wallah. We'll see. Okay, ani baasa. Toloosa hin dubbista tole. Yesuus ani waaqa jedhe okay? Ayye. Toloosa hin dubbistaa Inni nagaa. Yeah. Akkanumatti wangeela kanarra akkanuma kaayanii gurbaan islaamaan ta'a jedhe. Ni jira kunno Yesuus waaqa kan jedhu gogarte achumatti naafeetillee walumaan gara pheenxee taana tole. Ayye. Intana ani qophiidhaati. Hin fudhatta Yesuus waaqettee galgala kanarraa yoo akkas jedhe. Ana baantiti. Eenyutti haasa'u jira jiree gurbaa. Yoo waaqa kan jedhamu yoo harkame gara beente gurrette. Akkas wajjumaan ulaalu deemna nu baniif bakka inni siin jedhu. Tolos anu dubbisime eenyu naa dubbisu tolosaa dubbiseyye. Yohaannis takka baasii naan jedhe. Bakkuma Yesuus kun itti dubbatee maqaa Yesuus hogguu agartee ani waaqa Yesuus bakkuma san naa dhaabbadhu dubbisi itti fufeeti. Namni Waaqayyo bira argame no achi tokko farra goobazii kiyya sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture nargitu kanati sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture inni kun jalqabuma jalqabee Waaqayyo bira ture. Bakka qoy amma moo onnaa baafadha chumarra si ibsa. No naan ibsa asuma dubbisi mee isatti Yesuus ani waaqa jedha. Qoy dhaggeeffadhati qoy lakkoofsa 14 dhaqam. Boqonnaa lakkoofsa 14 dhaqam. Yohaannis takka gurba Yohaannis takka dubbisiin an jette dura bakkuma tan mee Yohaannis takka waaqa bakka itti ani waaqa jedhee jiraan an jette. Kanaafuu amma moo 14 irra dhaqe. Dhaqe. Niin dhaqa dura asirraa dhabnee achi dabaruu qabna. Yesuus dhaqe ati 14 ani bakka namni si ajaje deemi kaa'e. Bakka namni si ajaje dhaqate. Bakka namni si ajaje dhaqe. Ergaashii fitte. Yohaannis takka na ajaje aboo achirra Yesuus ani waaqa kan jedhu jiraanaan naan jette yoo jiraate waaqaan taan sin jedhe mee Yohaannis takka ra dubbise sagalichi jalqaba waan ture maqummaan Yesuus illee asirra hin jiru mee isatti Yesuus ani waaqa. Kanaafuu tiksiin asii kenne dubbiftee kaateen na mormita moo carlifteetuma akkanuma waan natti tareebe. Amma sirri haasaa jiru. Kana kan itti dubbise ka mee eessatti Yesuus ani waaqa keessanii jedheensi jedhe gurbaa hin jiraanaan amma 14 dhaqe amma 14 dhaqe ka Abu Muaz maal taate. Okay ni jira kun dura tokko irra wayii jira.
Dhaqi ati dhaqi maali si gaati kudhaaf irra dhaqi. Wal dhaqaa miti. Ni jira bakka takka nama dubbisa kun Yesuus ani waaqa kan jedhu jira. Dhaggeeffadhu ka sitti maara bar tiksii keenya sii kennaara. Wangeelii natti himu Yohaannis takka Yesuus ani waaqa maqummaan Yesuus ani waaqa jedhe jira. Injiraati bakka kudhaaf irraa dhaqi namus qabu. Abimoos. Abumoos. Tolosa argite Yesuus bakka itti ani waaqa jedhu. Dhaggeeffadhu. Achis jiraannan nama walii galu maal sii dhabdi nama dhaqeef bakka inni siin jedhe. Kudhaaf dhaqi. Naan dubbisaa dhaggeeffadhu ayyee. Tolosa dhaggeeffadhu. Kudhaaf dhaggeeffadhu gurra kee qe'ee lobbanii akkanumatti manni kun akkanuma ofirraa bakka miira addaatiin deema. Kudhaaf. Sagalichi nama foonii ta'ee nu jidduutti buufame ulfina isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutes arginee ulfinni isaas isa ilma tokkicha abbaa isaa irraa argatu ture. Jira dhageessanii bakka Yesuus ani waaqatti yoo dhageessanii takka dhageessee Tolosa. Nen jiru kaas keessa. Mala baasuu deema laal. Akkana akkas jechuun foonite akkas ta'e foon uffate huccuu uffate dhokfatee achitee guyyaa tokko ofirraa baasee achite akkana jechuu deema. Kallattii barbaanne goobasi. Sagalichi jalqabaan waaqayyuma tureeyyu sagalichumtu sagalichi immoo nama foonii ta'ee nu gidduutti buufate yoo sii galle. Siin galle taanaan aduma miidiyaa irra ol baate. Mee Yesuus eessatti ani waaqa jedhe. Kunoo dhaggeeffadhu sagalichi siin jedheemani waaqa akka ta'etu sii gala jalqaba sagalichatu ture. Sagalichi immooyyuu waaqayyoon bira ture sagalichumtu waaqayyoon ture siin jedhe. Sagalichi sun immooyyuu nama foonii ta'ee nu gidduutti buufateen beekta kana. Ofii keetti taasifatamoo na hojjaasaa deemta. Ofii keetti naasa'in. Maraataan bara kana nama ofitti naasa'u nama hojjaasaa. Sagalichi eenyu bira ture? Waaqayyoon bira ture. Sagalichi waaqayyoo kan bira ture? Waaqayyo abbaa bira ture kan. Banadhu Tolosa namni aqlii qabdan banadhaan hojii suuta ta'a. Sagalichi eenyu bira ture? Waaqayyoon bira ture. Waaqayyoo kan bira ture? Abbaa uumaa jechuudha. Uumaa. Goobas. Sagalichi san eenyu? Yesuusi. Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Qo'ee. Waaqayyoo bira ture? Laal sagalichi waaqa Yesuusidha. Sagalichi. Booda deebee sagalichi Yesuusi naan jaammaas duru amma waaqa jedhe duru gammachuudha deebeen si qaba sagalichi Yesuusi moo waaqayyoo abba laal sagalichuun laal wanni si galuu qabu ammuwaas laal na dhaggeeffadhu gisee tokkicha ka wajjin deemna sagalichi eenyuun jedhe laal sagalichi waaqayyoon ture sagalichi waaqayyoo akkana dhufnee immoo waan naa deebistu waaqayyo abbaa walii gala walii galee dhaabbadhu qalama kiyyaan fudhadhaa kwaadhu. Brad. Ay kalaman dabe. Ay kalama kiya. Ay sakote. Okay, anyway. Okay, dhaggeeffadha. Tolosa na argitaami? Ayya. Kuni waaqayyoodha. Kuni sagaleedha. Qalamni diimaan kun sagale. Qalamni kuni waaqayyo abba. Ayya. Sagalichi kun waaqayyo abbaa bira ture naan jedhe. Abbaan waaqayyoon jira moo jiru duru? Ni jira. Sagalichi kun eenyu jedhin? Sagalichi kun waaqayyo abbaadha moo waaqayyoon abbaan duru jiraami? Sagalichi kun Yesuus moo abbaadha jedhin amma akka jedhu dhaggeeffadhu. Nayyee gammachuus dhaga'u jiraami. Gammachuu. Dhufe. Sagalichi kun Yesuus moo waaqayyo abbaa kana? Sagalichi waaqayyoodha. Waaqayyo kam abbaa? Abbaa. Waaqayyo lama ta'uu deema Tolosaa dhaggeeffadhu. Abbaadhuma santu immoo fooniin dhufee lafarratti dhalate nu gidduutti. Ayyee hin dhaqa dhaggeeffadhu. Dura waaqayyo lama akka ta'u deemu Yohaannis takka waaqayyo lama akka ta'u dhaggeeffadhu. Namni aqlii qabu dhaggeeffadha. Tolosaa yoo abbaadha dhaggeeffadha qacalanti. Sagalichi waaqayyo kana bira ture. Sagalichi kun ifiifuu sagalichi waaqa naan jedhe. Waaqayyoon duraanuu ture. Waaqayyoo meeqa wal bira ture? Lama. Afaan Oromoo salphaa nama dhibu kaa. Amma nama dhibu. Waaqayyoon lama gammachuu. Laal dhaggeeffadhu bola. Maal ta'e abbumaas. Kumaan taane wallahi.
sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture. Beekta kan. Sagalichi kun jalqaba waan hunduma ture. Sagalichi waaqayyoon bira ture. Sagalichi kun waaqayyoo kana bira ture. Sagalichi waaqayyoon ture. Sagalichi waaqayyo ture jedhe. Sagalichummaan kun waaqayyoomi. Hundumti isaatu kan nu dubbanne kun waaqayyoon duraanuu jira. Sagaleen turis waaqa. Waaqa meeqaan siin jedhe? Laakki waaqa hin jedhamu kun. Waaqa hin jedhamu. Haada faallaa deebisaa harta malee mati. Hara baakki. Aboo eenyu qalama ni qabda. Eenyu tolosa viidiyoo ba'uu ni dandeessaa? Lafa dukkanaatiin. Amma waaqa maaltu keessa galchee dubbii kana. Sagalichi jalqaba waan hundumaa. Na dhaggeeffadhu laal. Sagalichi waan kana dura lafaan kaaya qalama kana. Qalamni kun waaqayyo abbaadha. Kun sagaleedha okay? Sagalicha lafaan kaaya. Akka jedhu sagalichi jalqaba waan hunda dura ture jedhe. Sagalichi kun waan hunda dura ture. Akkasiimi. Waan hunda dura ture. Sagalichi ammas sagalichi kun sagalichi waaqayyo bira ture. Amma ol kaase kana kunoo. Hayyee. Akkasii miti. Okay, sagalichi waaqni. Sagalichi amma sagalichi ofii isaa waaqayyo ture jedhe. Sagalichi kun ofii isaa waaqayyo ture. Waaqayyo meeqaa ta'ee jechuun amma? Tokko. Afaan Oromoo isinii gala tolosa gammachuu. Tokko. No. Hara baakki. Faallatti kaartaa matoo. Okay. Sagalichi kun Yesuus moo Yesuusii miti? Sagalichi Yesuus. Yesuus. Amma Yesuus deemna dhaggeeffadha. Amma irra salphaa'u karaa kanatti bishaan dhuguu deemta gammachuu kiyya. Dhaggeeffadhu. Yesuus jalqaba waan hunda dura ture. Yesuus waaqayyo bira ture. Yesuus fi eenyu wal bira ture? Yesuus fi waaqayyo akka wal Yesuus fi eenyu wal bira ture? Sagalichi waaqayyo bira ture. Laala tamma dhaggeeffadha amma Yesuus minaamine dhaabi. Sagalichi san Yesuus jedhanii amanan sagalichi. Laal. Jaalattee jibbiteet Yesuus waaqa Nabii Muhammadiit. Ati hin beektu malee. Hawaasa galchuu. Amma kanaaf. Laal. Ani duru bataam no. Dhaggeeffadhu laa. Sagalichi sun jedhaa bara. Laa dhaggeeffadhu akka jedhu. Yesuus jenne Yesuus jalqaba waan hunda dura ture dhaggeeffadhu. Amma dhaggeeffadha. Sagalee waaqa turee mi amma karaa gabaabaa sagalichumtuu waaqa tureedhaa miti macaafni qulqulluun. Ibsaa kunuu bareedaadha. Ibsaa akkasitti galaafisee jira kana afaanuu dubbachuu. Waan jedhe. Sagalichi mataan isaa waaqa turee miti hatamma kanuma naan deebiftu. Dura dhaabbatu isaaniitti hin deemu. Jechaanii deddeemna. Boqonnaa kee jecha is word by word deemna. Yesuus jalqaba waan Yesuus jalqaba waan hunda dura ture. Na dhagaye Abu Muwaaz. Mana dhaggeeffachuu didda. Laal na dhaggeeffadhu matu yaaduma kee mataa keessa kitaabta sagalichi akka waaqayyo ta'e garuu sii galeeti kana qofa. Yesuus Kiristoos sagalee waaqayyo Yesuus sagalee dheettanii amantan moo amantan? Laal dhaggeeffadha tamma isallee dhaabi. Jalqaba sagalichi waaqayyoon akka tureen beektaa matamma mataan kee. Sagalichi san Yesuus moo Yesuusii miti? Sagalichi Yesuus sagalichi sunuu waaqedha. Maal jettara? Ayyee walii galle. Toloosa banadhu sagalichi eenyu naan jedhe? Yesuus. Yesuus. Yesuus jedhe na dhaggeeffadhu ayyee niin dubbisa. Yesuus jalqaba waan hunda dura ture. Yesuus waaqayyo bira ture. Yesuus waaqayyo kan bira ture. Abbaa bira ture itti fufa ammas ka. Gaafa Yesuus waaqayyo bira jiru san waaqayyoon jira moo hin jiru? Itti fufi maadhaaf daree? Dura si gaafadha. Waaqayyoon Yesuus gaafa bira jira. Itti fuf bira jira. Sirriidha bira jira itti fufi. Bira jira goobas. Waaqayyoon jira already jira. Yesuus waaqayyo bira ture. Hayyee. Yesuus dhaabika. Sagalichi ergaa waaqayyoon ture. Dhaggeeffadhu laa Abu Muwaaz. Sagalichi ergaa waaqayyoon ture. Laal sagalichi ergaa waaqayyoon ture. Yesuus waaqa ture siin jechaadha ka. Matama sagalichi ergaa Yesuus fudhanne. Akkasiin ofii isaa jedha boo Yesuus. Ofii isaa jedha. Omasitti fakkaate mormaartaa. Yesuus waaqa ture hin jedhu. Yesuus ofii isaa jedhe. Waaqayyoon kophaadha. Yesuus ofii isaa waaqayyo ture jedha. Afaan Oromoo asirratti jedha. Tolataan eessa jira? Tolataa? Yoo. Laal na dhaggeeffadhu mee Abu Muwaaz callisimee tolasaatti malaa gisee tokkicha. Ayyee. Tolosa maaliif tolosaa nama akka keetitti. Laal tolasaa akki jenne. Ayyee.
jalqaba sagalicha turenne sagalichi sun Yesus jennee walii galle muwaazin. walii galtan. Sagalichi immoo Waaqayyoon biraa ture jedha. Ayyee. Sagalichi ofiisaayyuu Waaqayyo ture jedha. Amma sagalichi Qoyka Waaqayyo bira tolata. ture jedhe tokko. Qoy tolas. Laal sagalichi jalqaba waan hunduma duraa turedha. Sagalichi Yesus jennee walii galle muwaazin. Walii galle san. Sagalichi eenyu ture? Yesus ture. Sagalichi Waaqayyoon bira turedha. Attaane. Yesus ture. Sagalichi immoo Waaqayyoon ture jedha ka. Yesus Waaqayyoon ture jechuudha bara. haa jedhu yoo fedhe waaqa lama nutta Yesuus eenyu bira ture gurba mee salphuma deebisi. Abu Muazeda ani dura miidiyaa irraa si ilaalu nama wannaa fakkaata nama sobdee wannaatti fakkaata. Maal fakkaate? Dhugaa sobdee nyaachaa kan hiikamuu qabu dhiiftet gara biraa. Afaan Oromoo mee gad deebisi afaan Oromootti ta'a waan siin jedhe Yesuus eenyu bira ture? Waaqayyoon bira ture. Waaqayyo kan bira ture? Waaqayyo kan bira ture siin gaafadha. Deebisi itti fufi hin jedhani deebisi waan si Dhaggeeffadhatu gaafatan. Waaqayyoon kamii maal qaba? Waaqayyoon uumadha. Na dhaggeeffadhu. Yesuus eenyu bira ture? Deebisi hin aarin miira keessan galiin waan salphaa akka bookee deebisi mee. Yesuus eenyu bira ture? Yesus abbaa bira tureen walii galle. Akkas abbaa bira ture hin jedhu. Yesuus Yohaannis takkaan dubbis Yesuus Waaqayyo kan bira ture siin jedhe. Waaqayyo abbaadha ka uumaa akkas. Goobas. Hosii galate. Waaqayyo abbaa dhaggeeffadha ammas akka deebisu. Waaqayyo abbaa san malee Waaqayyoon biraa ni jira. Laal na dhaggeeffadhu. Abu Muaz mee gisee takka tasgabbaa'ime. Tasgabbaa'e na dhaggeeffadhu. Hoosii ta'e naa. Tasgabbaa'ee waan jechaa utan tasgabbaa'ee taa'u jira. Oonaa taa'e noonaa taa'ette. La oonaa taa'ette. Inni dhiista. Dhaggeeffadhu waan aartee kana sumaa jecha. Mee nama ani aaraan jiru gisee takka tasgabbaa'e na dhaggeeffadhu. Waan siin jedhe Yesuus eenyu bira ture? Ana amma sitti maan jiru atam na dhaggeeffadhu. Gisee tokkicha na dhaggeeffadhu. Sitti maan jiru marraa dhibbarran deebiin Yesuus eenyu bira ture? Laal waan nan isaan mammaaku kanaan jedhu. Kama ofii dubbattu. Laal kama ofii dubbattu hin baasin jecha of keessa. Laal waan. Yesuus eenyu bira ture yaa goobazi? Please deebisi. Waaqayyoon bira turedha. Kitaabatti walii galtanii mi amma baratiin qabsoomaa waan qabdan akka kitaabni jedhutti walii galaa. Mee tolasaa taasofna. Nu tolasaa taasofna. Tolasaa irratti malee waliin gallu nu lamaan. Tolosaan dhaggeeffatu jira. Tolosaan waan ati jettuun kan hin godhu Waaqayyoo bira jira already eenyu fi eenyu wal bira ture Yesuusii fi Waaqaami. Na dhaggeeffadhu shi sitti maa sii deebisa. Silaasi ati beeka maasii godaree calliftee wajjee. Silaa nama jala dhaabbatta makiyyattaadha mati. Laal na dhaggeeffadhu sitti maane. Na dhaggeeffadhu sitti maamani. Sagalichi eenyudha jenne Abu Muaz dura kan walii galle nuyi. Yesuus jen. Sagalichi waan hunduma dura ture hin beekta. Yesuus jedhe madhiisiri Yesuus waan hunda dura ture jedhi. Yesuus waan hunduma dura ture. Goobas Yesuus waan hunda dura ture. Kanaafuu kan isa dursuuyyuu jiraare. Abbaa minaamina dhiisi. Ani isa dursuuyyuu jira waan hunduma dura ture dha. Yesuus waan hunduma dura ture. Yesuus waan hunda dura ture. Itti fufa qoyka. Yesuus waan hunduma dura ture. Yesuus Waaqayyoon bira ture. Yesuus Waaqayyoo bira ture dhaggeeffadhu Waaqayyoo bira ture. Qoyka itti fufa qoy maa nama kutaa qixxee. Akka uummataa galutti deemna. Yesuus qalama waliin qabula. Yesuus waan hunda dura ture. Akkas taanaan ishi jalqabattan deebi'a moon. Yesuus waan hunduma dura tureetti kan jedhu deebi'a. Yesuusa hin jarjarin suutatti ilaal boqonnaa keewwata guutuu Yesuus jalqaba waan hunduma dura ture. Ayyee. Yesuus Waaqayyo bira ture. Yesuus ofii isaa Waaqayyo ture jedhe. Miti? Ila dhaggeeffadhu kaasitti maa ati wee wannaan jettu kiimattaadha. Ilalaa ilalaa Abu Muaz bakka itti qabamteertutu beesii gamte kanaaf achiin harkaa baata. Wallahi wangeela keetiin si qabu jira quraana kiyya seete wangeela keetiin akkana si rukutu jirani. Laal dhaggeeffadhu ani quraanan beeku abbaa quraanuma waan jedhamu nageenyedhe. Ani mattan beeka ani wangeela koo qofa beeka. Wangeela hun beektu. Laal dhaggeeffadhu. Kanaafuun jedha. Laal dhaggeeffadhu tama dhiisis. Okay dubbisi Yesuus jalqaba waan dura ture. Hunduma dura ture. Eenyudha? Hunduma dura turuu isaatiin eenyudhaan? Gurbaa gaafii waan asirra deemu. Yesuus jalqaba waan hunda dura ture. Yesuus Waaqayyo ture. Eenyu bira ture Yesuus? Ishi itti fiix akkasumatti fiixiin hinna itti deebineeti hinna.
Dura deebisita hin fixa. Inshi itti Eenyu fixa. bira ture? Waaqayyoon bira ture. Ayye. Itti fufama moo? Itti fufi. Yesuus. Okay, siif hin fa'aa. Yesuus jalqaba waan hunda dura ture. Yesuus Waaqayyo bira ture. Yesuus ofii isaa kanaa miti. Ofuma isaati Yesuus ofii isaa Waaqa ture jedhee Waaqa meeqa wal bira jira. Laal amma itti naa galte kuno. Hoo dhuftee mati. Amma dhuftee ber. Sii galee Yesuus maal ture siin jedhe manam. Gurba Abbaa ta'e haa ta'u. Yesuus beeke abbaa fadha hin jedhin waan wangeelii hin kijibin waan hin jedhin akka ijoolleen ta'in akka nama waa barateetti dubbadhu. Yesuus Waaqa sagalichisa Waaqa meeqa wal bira jira. Laal atama waan na dhaggeeffattuu qabdu. Tokkoffa Yesuus meeqatu ture waan meeqatu ture waan sitti meeraa bara wal qabsiisee naasee man. Jalqaba sagalichi waan hunduma dura ture. Kan hunduma dura ture Waaqayyoodha hin beekta miti kan. Ofii isaa gujar. Eh. Yesuus ofii isaa ofuma isaatiifu just by Waaqa himself. ture. Waaqa ture jedhe. Yesuus duraanuu Yesuus Waaqni hin jira. Waaqni already hin jira. Yesuus Waaqa bira ture. Yesuus kun ofii isaatii Waaqa jedhe. Waaqa. Kanarra atama kan naa baatette ka na dhaggeeffadhu kan naa baati jette bakkuma inni itti Waaqa jedhu mee natti argisiiseet kunoo kana kan kana taree jira. Hin jedhu kanallee Yohaannis numaa hin jedhu waanuma kana wangeeluma seera kitaaba adda addaa keessa deemtee Yohaannis kun dheengadde itti dhufe malee numaa hin jiru addunyummaan itti walii galtee hin jiru kan isinumaa ifee rakkoo jira malee kuni Waaqa lama ta'a akka amma deemtu kana Waaqa lama sitta goobazi. Waaqa lama sitta. Sitti meeme ila lama dhaggeeffadhu ka. Akkuma itti deemtu si gaafadha. Yesuus malee Waaqni wayii jira. Jiru baqa. Waaqayyoon meeqa tokkoomi? Tokko. Waaqayyuma tokko jasaniitu fannoora sii du'e Yesuus. Waaqayyoon kee du'e ka. Ka'eera du'a. Amma iddoo jireenyaa isinii qopheechuun deema jedhee dubbateera. Yesuus malee Waaqayyoon wayii jira. Hin jiru. Waaqayyoon meeqa? Tokko. Waaqayyuma tokkicha kanaaf fannoora sii du'e. Amen. Congratulations biyyeen itti hasalphattu nuti Waaqayyoo du'uun waaqessinu. Bakka. Ka'eera keenya ka ashannafeera nabii Muhammad seetanii baate. Dhaggeeffadhu wangeelii kee Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha wangeelii dhugamoo saba. Hin du'een namni ajjeesetu hin dadhabe. Laal dhakaa irra tuulanii dadhabam keenya. Ammas duruu jijjiiree dhaggeeffadhaa jiran saqqennuma takka peenteen tun bar. Waan jedhe wangeelli Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Ifnaninii fi duka ittiin dhaqqabne keessa jiraataa jedha moon jedhu. Laal ilalaa wanna itti muu qabu abumwaas. Gabrummaa keenya uffate Kiristoos bargisee biyya lafaarra jiru sitti muu. Waa'ee sanis Waaqayyo ni du'a moon du'u. Waaqayyo ni du'a moon du'u. Waaqayyo. Yeroo fooniin biyya lafaarra jiru du'eera. Gurba Waaqayyoon sin jedhe Waaqni ni du'a moo hin du'u. Gizee samaa irra jiru garuu hin du'u. Yeroo lafarra jiru yeroo fooniin nu gidduutti buufate san du'eera. Gaafa samiirra jiru Waaqni du'u gaafa lafa dhufe hin du'a. Waaqni lafarra jiraata moo waaqarra jiraata Waaqni? Bakka ata malaallaa wanni sii galuu qabu. Ana bumuwaasi ana dhiis narraan naasayin Waaqayyoon lafarra jiraata moo waaqarra jiraata? Kunoo sitti nimne sagalichi nu gidduutti buufate siin jedhee sitti nimne sagalichi Waaqayyoon ture sun. Waaqni yaa hoolota koo Waaqni waaqarra jiraata moo lafarra jiraata? Isaa bagoo haatiin morma abboo kun baakki. Ashii deemu. Nagaan siifaa ta'u boqoddoota. Baga Waaqayyo ajjeefte dhageessee mi toloosa Waaqayyoon hin du'a jedhe tokko akkana. Mee gaaffii gaafadhooti. Silaan sin osoo hin taane isa ammaa san beeytaa bakki isaan dubbate bakka inni dubbatee fi bakki isin irratti wal qabdan kun yoo kan dhugaan sirrii ta'u ta'e hundi keenya hoo dhugaan gara sirrii sanii deebi'uu isaan san walaa buuse malee cuufooti baranii amma isaan waan gaafachuu barbaade yeroo duraatiif inni ergamaan akka kootti jechuudha ilmi rabbii Iyyasuus Kiristoos kun jechuu. Ilmi Maariyaam. Kan dhalate dubree Maariyaam irraa miti. Maal jettime?
Uumamni isaanii kan dhalatan dubree Maariyaam hafuura qulqulluutiin dubree Maariyaam irraa dhalatanii jechuudha. Eenyu? Yesuus Kiristoosiin baana. Hayyee dhalate tole ilmi Maariyaam dhalate tole hayyee. Hayyee Maariyaam sun uumamni sii haadhi isaa sun eessarraa jalqabni jechuu kanneen silaa gammachuu gaafachuu barbaade yoo buusan malee jechuudha. Tole ni gaafata tole. Asumaanuu waa'ee ilma waaqayyoo sani dhiisi. Tole Aadamillee ilma waaqayyooti, atillee ilma waaqayyooti akka macaafaatti. Yesuusillee waan addaati miti ni ilma waaqayyoo jedhamee jira akka macaafaatti. Ilma waaqayyoo jechuun immoo ka waaqayyoo dhalchee jechuudha miti torosa. Ilma waaqayyoo yeroo jedhamu ka waaqayyoo uummate jechuudha malee ka waaqayyoo tolchee jechuudha malee ka waaqayyoo dhalchee jechuudha miti. Tole ilmi waaqayyoo akkin itti jedhe bara amma kitaaba macaafuma amma dubbisassan irratti ani hafuurichi abbaa bira waan tureef bakka jedhu sanitti abbaan isaa sun duuba bakki gaaffitti natti ta'e sani. Hafuurri waaqayyoo kun eenyu jechuukeeti? Hafuurri waaqa abbaa inni bira ture kun kami jechuukeeti? Hafuurri kun waaqayyoo abbaa bira ture abbaan inni bira ture kun egaa ilma rabbiin taane kamii jechuu kiyya. Naa ibsame. Tokkoffaa irratti macaafni Yohaannis tokko dogoggora qaba. Macaafota biraatti wajji walitti bu'a. Waaqayyoon akka macaafni biraa dubbatutti waaqayyo tokkicha. Sanuma atillee tokkicha jettee amanta akkasiimi? Akka macaafni Yohaannis tokko dubbatutti immoo waaqayyo lamatu jira jedhee dubbachaa jira. Waaqayyo lama akkamitti godhaa jira? Tokkoffaa sagalichi waaqayyo bira turee jedha. Sagalichi waa hundumaa dura turee jedha. Tokko jedhi. Sagalichi waaqayyo bira ture jedha. Waaqayyo tokko jira hayyaso sagalichi bira ture. Akkasiimi? Sadaffaa irratti sagalichi ofiisaayyuu waaqayyo ture jedha. Akkasiimi? Ofiisaayyuu akka amma dubbisnetti akkas jedha.